lamu maka hada goda situ wan kana hunda gode hada fate situ mata ga gorfanna rakon gabo hada fate situ mata ga tawse wallahi ramza abba abdullah ek bata abdullah dille wonno yedi ramza len kennuma isillen tenyuma ramza mujake na barbanu na rafsi na barbanu tikanna yo namni takka video hada fate sarat na vidde ana odo isinar gitan wan barbadde zegatam wan barbaddan ala masuliti ana video miti sura bada hada fate to covid dani duftan ani responsibility guutuu sirraa fudhee laphee dhiibee kijibaa ta'ee gaafa san saalfadha na booda yoo isin na dhoysitee qabaatteyyuu ani irraa morma ani kijiba akka ta'e arragaaggatee isinitti hima barbaadan isinii fida yoo namni takka viidiyoo haadha baatee asirratti naaf titiyata islaamaati intala tiyya dhiigatiyya nama kuma lamarraa na kanaan nan sodaachisina baabdal no wallahi lubbuun tiyya haa baatu ramza kan taana faatee gabbaatee situ aya bas wal argina anaafsi wal arga anaafsi wal arga anaafsi wal arga wallahi billahi tallahi abdallah das gabbaa isinillee wallahi anaafsi wal arga naan gorfanna billahi wa tallahi anaafsi wal arga halo wallahi anaafsi wal arga wa billahi wa tallahi تيكتي كتادو فتيا رحمت والله انا في ولد يو بولي سكيه دكاتات اجي كلا بمكا هذا فاتنا ايا بيجي بيجي اتنا معرف سنيمتي بيجي نما ارغيتي اجندا نما غدتني متي وني هندينو ريكورد تا وفيغد بروكي حاجه سكبه جولني بيت لمو مكا هذا فاتنا سيتو كان هندا غدي هذا فاتنا سيتو مكا غورفنا راكون غبو هذا فاتح سيتو متاجة جوسة والله رمضة أبا عبد الله إيه بتاعي أبا عبد الله دللي ورنا يدي رمضان لين كنوما إزلين تانيما رمضان مجاكي نور بانو نرفزي نور بانو تكانا ولد دللي ورنا جري نايسيني مونا وبيتا كجيرو نما تازيا ولد تردابتو كوت كانا وانتا وانا كسيتي تسيرينا رمضان موتو rakkoon qabu ati waan jiru keessattuu fakkeenyaaf ramzaan nama senjara kiyyaan qabda senjara abdii muttaarin qabda ramzaan dhiis rakkoon qabu dhukkee irraa kaasnee keessumaa ramzaan kennan garafannaa ati sadarkaa biraatti irra dhaqina sadarkaa wal doorsisuuf walitti aaruu walitti darbuu hin barbaachisu waan biraa tasgabbeessuuf dhufnee waan biraa uumuuni ani kana hin jaalanne abba abdallaatillee miira keessaa bahee ramzaan ilma keetii obboleessa kee irra xiqqaadha afaanin garafadhu harkaan ofii bira garafadhu wanni argite yaarii fidu hin jiru osoo itti bilbiltee itti kaate akkas irra daru maa ramzaan waliin oollami gizee inni aaree miira biraa keessa dhufte ramzaan dhaabatta wayee itti ka'ennaan hin dhaabatan lage maaliif waan wal beeku walirraa dhaabatana tuni akkasiiti ramzaatillee mootu kindeebiif gaarii miti maaliif namni tokkoof tokko dhabaa waan jedhamutu jira osoo mamma waan nama jennu kunuu jiraate Oromoo tu mamma kebar farda ban kosin dau ambil dagan oti jecha takra masan sani male waan ammenya jirtu kana waan biran jiru akkasi ya walumaa galatti wanti dhufneef waan kijibaati wanni miidiyaa irra deemuu jechumaa fi intala dhalaa takka AB osoo qabaatee yusila irraa dhoysanii namni akka ya habibi warra yaada taabni utare maqaan dhoof bara kuma lama jee kudha saddeet mijattiin ta'enna wayi mijattiin mangara kenna wayi daaboo kana qubatti dhiibatu baas baate bismillah beezni rabbi obboleetti tenna lubbuu si baraaruu qabna sattaruu qabna jenne kijiba jenne viidiyoo madhugaa kana ummata irraa amansiifne nama nagaan jiraataa jiru jira suni kaa waa mul'atu maaliif waa mul'atu wama dhugaasan kijiba jenne maaliif isii sattaruuf isii baraaruuf maatii isii mata'u qabachiisu kun immoo waanuma addunyaa kanarra hin jirre waan hin uumamin diigale gisa tokko tokko akkanaan uumama jechaaf jenne baay'ee ilmi dhiiraa viidiyoo dhalaa waraabu inni dhiiraa miti bar namni akkasiin wallahi dayyoosa nuti warra kaayiroo minaamin jiranii yeroo baay'ee wanti jiranii kaayiroo keessa wanni akkasiin jiru sawiyyee kaayiroo keessa tokko qollaa kaayiroo keessa namni viidiyoo waraabee dhalaa takka baasu maali wanni akkasii jedhu hin jiru kaayiroo baradha warri kaayiroo banii barama maal jedhan beeyta namatu itti bitee kaameraa mana kaayanii waan fakkaanne kaameraa haati baatee mana isiituu namni takka beeku
akkasitti haasa'anii amshee rabbiin waa hundayyuu alaafisu. Itti bitanii biyya birrii wal bitanii bitatan biyya akkasitti illee waan fakkaatullee haadhoo ta'e bareedaa xiqqoo fakkaatu dubbiin ta'a Usmeen jedhesanii jeequmsa dhuunfaa isiitiif ergitee waanuma nama dhuunfatti lola dhuunfaati malee waan akka haqaa namni xiqqoo waan akkasiisanuu jira malee wanni biraa qabrii boritti gasaa hin oomuun jiru. Siigale abbaan fedhe waan fedhe odeessa deemtanii isinaa fi deemtanii ittiin qabbaneessinaa ignoor godhaa tuffadhaa dhiisa. Kanuma isiniin jenna maaltu jira wanni biraa dhaamsa biraa namni qabdan jirtanii namni naasaa hin jira asaas keessa. Gudurumaa fooyyata kun. Inga godhe akka haasoftanii as kanaaf. Haasofni alhamdulillah geessine namni dhagayoo jiraatan warri viidiyoo waraabattee gadhiisu bira dhaqaa dhaggeeffadhaa. Ibsa jennoo gisee isiniif kennuuf deemnu sheer isinii goona hin yaadinaa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Alaikum salaam. Jamaa jirtu fayya. Jirra akkami? Jirra alhamdulillah baga jiraata. Juna. Alhamdulillah. Maali ajandaan deemaa jiru maali sila ajandaan yeroo baay'ee gara ijoollee keenya kanaan maqaballeessi ijoollee keenya kun maas dhufa dhiiroo. Maqaballeessi ijoollee keenya son ta'in dhalaa hundarratti maqaballeessi kijibaan. Maa nuti ka warri mi'aa waan sanii beeku waan sanii kabajaa qabnaa bara abdii ol baafnee dubbachuun xiqqashoo osoo wanti kunuu ka dhugaa ta'u taate waan akkanaa kanarraan dubbannu li'annahu mi'aa waan sanii waan beeknuuf warra mi'aa waan sanii hin beeknetu waan akkanaa kana haasaa bara. Wallahi warri mi'aa waan sanii qabnu kabajaa qabnaaf isii dura nu awwaalan jenna raafiif maqaa isii kaasuun nu biratti xiqqoo akka jaalala saalfatu kana saalfannaa fi garuu warri mi'aa waan sanii hin beekne asfitee waan sa maqaa tureessa wallahi rakkoodha. Dhiiroo waan Amma bakka waan kun walumaa galatti sa'aatii 2-3-4 sa'a 4-5 yaani biyya tanaati ka biyya teessanii hin beeknu biyya jirtanitti lakkaadha. Ibsa jennoo dhufneetiniin isinii keena waan jiru akkasitti sheer isinii goona. Warri dubbii quba qabutti sheeriin goona warri dubbii quba hin qabne ta'ettanii taaptaap qophiiliin gochaa dhaggeeffattanii dubbiin baay'attee farreetti fe'anii bakka ofirraa baafanneetanii nama gara safaraa galla akkasitti quba qabaadha hundi keessanuu. Wanni maasirra deddeemu kunniin kijiba ta'uu beekaa. Isinuu beekuu dandeessanii balaaltanii mee namni kun viidiyoo akkasitti guutuu irraa suuraa fuularraa jalqabee isin garsiisaa jira isin garsiisu bari waan akka bakkuma wayii akkana godhee bari kunoo agartanii Bakkuma daabboo furdoo takka furdoo wayii barbaade. Akkasuma godhee sammuu Googilii keessa. akka isin amantan isin godha. Yaa kanaafuu waan miidiyaa kanarra deddeemu waan man fakkaanne wayii namni qabatee dhufee akkana akkana isin jedha isin ammoo san amantaniitu jalaa qabatanii akkuma meeshaa afarsoo kana duraa san xiqqoo takkaa gana geettii minaamin jedhanii irraa haasa'an eegasii agarree meeshaa kiyyaan sool bira qabdanii dibbeetuma lamaanuu. Waan akka Aboo nagaan ta'a kaayee nagaan ta'a. Bakka abbaaf